Musali biyaalat irraa gachuudhaaf ifaajii adda addaa laffaatii adda addaa baay'ee godhaa turan. Baay'ee laffaa turan. Sheekh Muhammad Jimmaa wanna godhamu hunda wanna godhi ni qaban. Sheekh Musali biyaalaa irraa gachuudhaaf hagatti kasasamanitti hagatti yakkamatti hagatti. Sheekh Muhammad Sali wayita alaa galan wanni Sheekh Muhammad Jimmaa yaadaa turatan hin oolafne gara fuuldura Rabbii deemuu isaanii waan beekaniif bakka isaanii bakka buusuudhaaf yaalii guddaa godhaa turanii akkuma isaan fuula Rabbii deeman Sheekh Musaalii waan galaniif ilmaan Sheekh Muhammad Jimmaatii fi aalama walii qabanii Sayyidii Sheekh Musaalii akka barsiisaniin arraan tana muraanni Sheekh Muhammad Jimmaa guutamee fi sadarkaa kanatti arraan tana khatmii quraanaatiin walii qabneef kutubu sitta kitaaba islaamaa gurguddaa bakka fedhate abbaa fedhe eebbiseen beeyne san irra yoo eebbifnu gammachuu guddootu nu dhagahama. Alhamdulillah rabbil aalamiin. Kanaaf jara keenya yoo walii qabamnu haajaa adda addaatiif walii ni qabamnu wanna adda addaatiif walii ni qabamnu ammoo irra walga'iin keenya walii qabamni keenya kun walii qabama sanii miti walii qabama kitaaba gurguddaa kitaaba gurguddaa abbaan fedhe qara barsiisee eebbisuu dhiisiti warri maqaan sheekha jee hundi qaree eebbisuu dhiisiti ifiifuu kan qareen jechuudha nama rabbi carraa hunda fi qaban ganna nabiyyi rabbii sallallahu alaihi wasallam akkuma wahayyiin itti dhufetti gaara hiraa keessatti iqra jee akkuma wahayyiin itti dhufetti نبي ربي لقد خشيت جن وين لبوتي يا سودان تنجرا سودان تنجرا جن نبي ربي خديجة فود ربي سرها جلتو الإنسان يرى والرخيص واللال يرى نمخيص واللال يرى نمني عرس خبزكم محمد أمين جيه كانت سبي وصل قامت تشيني أكنت تنتيسو غرقلت سواللال معلوم ما كان سواللال انسان usuusi bira jiraate yaa musiitiin tubsa silaa tubsa jabaan siitiin saajin nabiyyi rabbii sallallahu alaihi wasallam nabiyyi rabbii sallallahu alaihi wasallam maal jedhu aboosa ummanni biyya ganana garagalu jiraatanii ganana rakkisu jiraatanii enna kun si qofaan hin baane jedhu namoo karaa kana dhufe hundaatu nama diin bareedaa dhufe hundaatu qabatee dhufe hundaatu rakkamuu fi dararamuu fi wallaalamuu waan jiraate kana jechuudha. Kanaaf inni nama jaarsaa ture waraqaa tiknoofal garaa garaa deemuudhaan ture waajjiileen boodarra dhaabbatee eegasoo isinii babal'ate. Bahaadiyaan gaara sanirraa salawaan ni qaramu ilaa isa waggaa aalama hunda waggaa biyyi rabbii sallallahu alaihi wasallam guyyaa makkatti ummanni taa'if isaan irratti rakkoo uuman san malaayikaan tulfee gaaraan rakkiisee ergama rabbi jennaan lakkiin jiisin jedhee ummata kana keessaa ummata kana keessa hortee isaanii irraa namni gaarii naa ba'uudhaan kajeedha lakki irratti gaaran jiisin jedhin jechuudha malaayikaa gaaraatiin saniif gaara san keessa arraan tana ummanni jiginnaa du'aa ishee uummachummaatiin ilmaan isaanii keessa diin bahee arra yoo akkana deebi'ee eebbisu magaalaan jiginnaa ummanni jiginnaadhaa diinii duniyaadhaan wayita mul'ate hunda caaluu agarru kun du'aa'iin isaanii gagoota rabbi ta'uun beekuutu nurra jiraataa galata galchuullee nurra jiraata jechuudha. Nabiyyi Rabbii sallallahu alaihi wasallam maal jedhu irra caalaan zamana khiyyaatti khayrul quruuni qarni summa alladhiina yaluunahum summa alladhiina yaluunahum summa alladhiina yaluunahum jedhu irra caalaan bara khiyya kana jedhu baraan keessa jiru barri amata dhibbaa jaarraa dhibbaa lakkaa'ama. bara dhibba lammaffaa keessatti dhibba sadaffaa keessatti kitaabni irra ibnu kun ulamaa'in gurguddaan kitaaban kana kaa'e warra hijiraa islaamarra Bukhaarii yoo fudhanne hijiraa 200 keessa Muslim yoo fudhanne hijiraan arrame ka jira 1440 fi 44 jira hijiraa 1440 fi 44 jira Bukhaariin bara kam ture kitaabni irra ibnu kun bara 200 keessa ture Imaam Muslimin bara 200 keessa ture وكذلك أبو داود أكثر من 6000 بارد بنا ما في نبى صدق فاقي سترجله
ergamaa rabbii katti ishaaratan kana beeksisee jechuudha. Kanaaf wanni isliimuu jijjiir barbaadu obbolee keetti qonna caqasa. Imaamul Bukhaarii ni beektanii Rawaal Bukhaarii ni beektanii Imaamul Bukhaarii irratti waan argame xiqqoo takka isinii dubbadhee xumuruu barbaadu. Imaamul Bukhaarii rabbi sarara haa jaalatu. Imaamul Bukhaariin nama akkam turan nama warra gaariirraa warra aalimarraa dhalate akkuma Sheekh Mustaa kana nama aalimarraa dhalate haati isaanii ammas nama waliyyii rabbii turte Imaamul Bukhaariin. Imaamul Bukhaariin daa'imummaa isaatiin akka lafa ol ka'een rabbiin ijarraa fuudhe. Haati isaa baay'ee boo'ee dheeraa booda rabbiin manaa man Nabiilaa Ibraahim garsiisee rabbiin du'aa iteessii qabee ilma fayyaa jechuun itti dhufte. Imaamul Bukhaarii fayyaa wajjiratu. Imaamul Bukhaarii fayyinaan isaan maal godhan garadii rabbii oofan garadii rabbii kannatti haati isaanii Imaamul Bukhaarii. Imaamul Bukhaariin dargaggummaa isaatti bara isaa umrii isaarraa 16 ka'ee hajjii godhe haadha isaatii fi obboleessa isaa Ahmad wajjin hajjii godhan. Hajjii godhan inni ani hin galu jeeni achumatti hafee bara umrii isaarraa dargaggummaa isaa amata 18 kitaaba isaa kan dura seenaa taariikha islaamaa irratti kana barreesse Imaamul Bukhaariin. Imaamul Bukhaariin gara boodaa hin deebine achumaan gara ilmiidhaa deeme jechuudha. Rabbi yeroo gabaabaa keessa Imaamul Bukhaarii itti fattee biyyoota islaamaa baay'ee keessa deddeemuudhaan biyyoota islaamaa baay'ee keessa deeme ilmi sheekha 1,000 irraa fudhate Imaamul Bukhaariin. Imaamul Bukhaariin kana ta'uudhaa wajjin rabbiin nama mokkora waan ta'eef baay'ee isaan mokkore. Imaamul Bukhaariin maaliin isaan mokkore? Aalimuma kanatti kaase, sheekanuma kanatti kaase. Sheekan baay'een hinaafanii isa mokkoran. Aalima kana xiqqaa dargaggeessa kana baay'ee mokkoran. Maal godhan gaafa inni Bagdaad galu nama 10 qopheessanii nama 10niif gaafii 10 kennaniifi hadiisa 100 nama 10niif hiranii gaafii wal faalleessanii hiranii biyya aalama guddaa waliin qabanii kana irratti gaafii isa gaafatan. Imaamul gaafii namni kun lafaa Imaamul Bukhaarii gaafii si gaafata. Hadiisa akkana abaloo deesse. Kanaan maal jette Imaamul Bukhaariin ani beekuma jaal. Wallaalaan kun akka nama dha'uutu akkuma gaa. Qaallichi wallaale moo akka jaaliin jechuu harkatti dhooqee. Warri waa beeku immoo qaallichi beekee warri shira kana uume. Qaallichi beekee lakkee kun aalima jechuudhaan dubarraa deemu deegale. Dhumarratti ugguu hadiisa gaafii 100 fidhate. Abaluu. Ati gaafii akkanaa fi kana jettee gaafatte gaafiis deebii sirriidha akkanaa fi kana jee jalqabarraa kaasee gaafii isaa xumuree fi hunda gisee akkasumite addunyaan aalimummaa Bukhaariidhaa walii galaniif beekaniif wanni Imaamul Bukhaarii beekaniif deebisuu isaa gaafii sirrii ta'uu qabu deebisuu isaa osoo hin ta'in tartiiba inni itti gaafate gaafii inni dabsee gaafatan akkasumatti haffazanii tadabsisanii akkana jettee akkana jedhee deebisuu kun achirraa kanarraa Imaamul Bukhaariin aalimummaa isaa beekame. Yoom kana qofa dhaabbate Imaamul Bukhaariin mokkoruun kana qofa miti. Biyya Naysaabuur jedhamtan Khuraasaan Imaamul Bukhaariin biyya isaarraa ka'ee gaafa Khuraasaan qeefu ummanni bahee aalimni bee akka gaariitti isaa simata. Sheekan haa baanee simamanii aalima guddaa galeeni barakaadhaaf irratti haa barannu jedhanii aalima guddaa bee isaan simate. Gaafa isaan simatu bulee hin turre bakka itti kana duratti naa qaba. Na dhaggeeffadha. Imaamul Bukhaariin gaafa Khuraasaan dhufee Naysaabuur dhufee bifa saniin qeebalii guddaa simannaa guddaa godhanii fi qeebale. Waa lamaaf isa qunname. Qeebaltii guddoo san booda maaltu jira? Waa lamaa Imaamul Bukhaarii qunname. Tokkoffaa hinaaffaa aalimootaatii fi sadaffaan lammaffaan tokkoffaa hinaaffaa aalimootaatii fi sadaffaan wanni jaahilli kun yoo takka harkasi dha'uu ka'e sababaan malee dubbii takkaan malee ragaa tokkoon malee kan maqaballee isa jaahilootaati isa qunname jechuudha. Maqaballee isa jaahilootaa isa qunname Imaamul Bukhaarii. Maqaballee isa jaahilootaa kun maali? Imaamul Bukhaarii waa'ee aqiidaa tawhiidaa kanarratti karaarra jiru jedhanii yeroo gabaabaa keessatti Imaamul Bukhaarii karaarra jiru jedhanii duudhi maqaballeessi hinaaffaa aalimootaa irraa irratti eegale maqaballeessa jaahilootaatiin Imaamul Bukhaariin akka namni ulmaawee
إمام البخاري ليس أبو كوزت أكثر من إسر دبنا إمام البخاري نكول ماوي نمني إسر رافقت إمام البخاري كذا بقول ابن إسحاق كذا ليس أبو رجل بيوجد ولا أراد هذا بيشان جل جرتي إمام البخاري بودرتي نموني هكذا بيخن شيء قدام بيتما أكجل كبا إمام أمة أنفاق إبلا إشادرس مال بره دراسة ساوري كبري نمني إسا برده إتني إسا را كلمات تقراتن نباتن زيتن الرجل إسري تقبل لنجنان إمام مسلم رب رحمة ساقدو مال جن محمد بن يحيى أتين والله بالله والنفل الباب أنا إمام البخاري رايو إسنجتن والنمان سراكر إيرو حل جنة كتوتي إمام البخاري عالم أدوبا لجيتي وأن الراكر إيرو داو حل جنة كتوتي جيتي إسنجتي حركي في إمام شيخ جمال جالا كرن كتو جيني شيخ كن مفتالي إمام البخاري دان يا شيخ كايو أكا إسي خرار جيت تنمو بينا يو دبان ندبين حواجون واني والله لا هنگا ننتيسو أنا بيجان نبرغلا سلانو بينا جيني تو شادان إمام البخاري بسو ملتيجو إمام البخاري بنا إسابور كيسا إفجبه حالي جبدي سب إتقرغلتي أكا رافقاته خرا بيسا ديبو أكا خرا بيسا بدان خرا بخارا دا أكا ديبو بنا ميچو أجرا بيتسا أرانتان أزبكستان جامتي بيه إمام البخاري دا غافا چرا خيه ديبو أماني بيسا حالام بيك إبله أكا مني خرابيه كمان برا فجاسر كنا إمام البخاري مالك ورق إداهن خاررك سورة دابني إمام البخاري بمثل رفق آسا إسان إبلن غافا إسان إبلن مقرن بايو بنا مقرن ما سواتا بطو أكا غار إسان إبلن غافا إسان إبلن ما تومامي موتي بيسدي موتي بيسدي إرغا تو برغيت محمد بن اسماعيل امام البخاري کو کتاب بریدا تو اما تا خدا جاب برس بخاری کنا اما تا خدا جا ابو تو برس ابايو خالد بن محمد بن موتی ترگے ہوتوتی ارگا ترگے کتاب خیغنا کتاب نے خیغ جاب بریدا جدی من موتما بیت منگستی خلت جولے تننا برسیسی جن علمان کی نا برسیسی جن امام البخاری مرجن امام البخاری ani ilmi khanin barate mana motuma masara motuma gale isaan ilmaan warra motuma kana akka jolle keeji barsiisu miti majlisa kiyyatti hawaasa wajjin dhufanii haa baratanii itti mijan mootichaan loltaa jennaan mootichaan loltaa jennaan yoo san dhabde ani ilmi barsiisu hin dhiisnenin yoommoo na dhoorkite yoo ana dhoorkite ati mootiidha wanni ni fuuldura rabbii kiyyaatitti himadhu isaan na dhoorke ragaa wani fuuldura rabbii kiyyaa ragaan qabadhu waan si ta'eef siin na dhoorkeen jaa na dhoorki jee mirga qabda kana achi godhi jee majlisa kiyya dhufanii haa qarani mana masaraa mootummaa yoo jette immoo na dhoorku yoo tana achi na dhoorkite na dhoorki jee nan fuuldura rabbii kiyyaatti ragaa si waradhaa jee jechumaan Bukhariin maal uumame mootichitti hammaateet kuni kanuu mormu kanu dura dhaabbatu ajaja keenya fudhanne nurraa ba'uu qaba jenne jechuudha. Asii mootichi biyyuma isaarraa Bukhaarii jechuun biyya isaati. Akka Harargee jechuudha akka Hararii jechuuti Bukhaariin. Sheebdallaa Hararii jedhii? Sheebdallaa Hararii jedhii? Hararii san maali? Biyya tanaa akka jechuuti Bukhaarii jechuun biyya isaatan magaalaa isaatan akka Harar jechuu kanaati. Achirraa imaamni Bukhaariin ka ari'amte jechuudha. Achirraa ari'amee kara baadiyyaa kara Neessaabuur galee إمام البخاري دجيل تركته جماعة دايت دكانويته فورا ربي كده ربي ساكنة تيجي يا ربي يجد دنيا خالدات دنيا نيجا خالدات يا رب فراوس ولا فورا تيجي خالد ربي خالد تيجي إمام البخاري إيش بودو تونه غرا فورا ربي دين ما تونه إيش بودو إمام البخاري ويا سات أركيدات آخرمني سالات جنازة وده أركتني ربي إمام البخاري جيرنان إني ساتي ودي تكاد سمال بده أبري إنساني أربع أدار ربي تدب إيبا أدار ربي تدب وانا جايبا كتابي سينا وندي برش إمام حجر أكمل كستلاني كتابي سينا إمام البخاري تدنو والنيم أبري إمام البخاري بيه ساسا نمني سامته بيه ساسا قورة خالق أبري إسا بيه قمته biyya biraatiin fuudhanii san qofa dhoorkuu dadhabdee mukaan hidhanitti mukaan shabaqan shiboodhaan imaamul Bukhaarii hidhanitti jechuudha.
Imaam Bukhariin haga arraa karaamaa rabbiin isaa kanarraa warreen isa dura dhaabbatanii mootiin irra gaafa san biyyaa isa baasan irra maqaa isaan dhauma ni dhauma maqaan isaan dhawu mooticha gaafa mana naaqaraas jee dubbatuuf san ka Imaam Bukhariin biyyaa baasan irra maqaan isaan dhawmu. Imaam Bukhariin haga arraa bakka islaamni jiru mana islaamni jiru rawaa Bukhariin gurra islaamaa kan ga'e ni jira. Bukhari abadeesse Bukhari kan odeesse gurra islaamaa kan bi'u jira. Imaam Bukhariin bakka san ta'e kitaabni isaa eega Qur'aana rabbiiti. Qur'aanatti aalee sadarkaa ol aanaarra sadarkaa san ga'e Imaam Bukhari yoo roobni dhabame haga arraa na isaabuu keessa qabri isaa dhaqaniif achi qara'amnaan rabbiin rooba namaaf rooba namni rakkate hunda kitaaba isaatiin akka taaliidha akka waliidhaa isaan qarama arra kitaaba sana eebbisnaa kitaaba sabtuun dachii jiginnaa tana keessatti majlisa Muhammad Jimmaa keessatti markaza isaanii san keessa kana qarame kana eebbis jirra alhamdulillah rabbil alamin. Kanaaf gaajara keenya seenaan kitaabban jaan kanaa seenaa laaftuu miti. Bakka Imaam Bukhariitti qara'amaa ta'e yoo rooba kadhatan roobni namaaf rooba yoo rakkoo irraa kadhatan rabbi namaaf qeebala arraa kanallee barakaa Imaam Bukhariitiin rakkoo teenya hunda rabbi rakkoo nu haa baasu. Rakkoo teenya hunda rabbi rakkoo nu haa baasu. Majlisa kanallee rabbi nu haa bal'isu. Majlisa kanallee rabbi nu haa bal'isu. Warra eebbifamee asii deemu kanallee rabbiin akkanumatti isaan qofaa miti warra majlisa kana dhaabee majlisa isaanii eebbisu rabbi nu haa godhu. Muhammad Jimmaa waan itti yaaddaawaa turan san waan itti yaaddaawaa turan san yeroo dheeraa arraan tana rabbiin bakka jirutti mee faatihaa isaanii ergisaaf sheekota keenya illee nuuf diidomsaa bal faatihaa.